nagaadhaa nuti zirra nagaa keenya akkami jiruuf jireenya hundi bareeda. Jajjabaattu nagaa keessanii yoo nuti zirraa nagaa keenya hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii akkami jirtu miti nagaa keessanii nuti zirra nagaa keenya eengadda maaltu na mudate seetanii kaleessi maalidha? Kaleessi maal ture? Har'i maalidha? Asumaan immoo hordoftoonni amantii musliimaa baga geessanii bagatti singeen isin jedha. Kaleessa malee dheengadda jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Absiitii buusee mana hin turre jechuudha qaxaroon qaban ture mana jaalaadha. Achumaan dhufee achi dhufee yeroo dhufu bokkaa baay'ee humna qabu turoobe jechuudha. Achumaan isumaan sababa sanaan ibsaan baddee animmoo baay'inaan galgala neelee lukkusaa waan ta'eef silaa galgala nan toshaa. Silaa galgala nan toshaa maafanii absiitiin buusnee absiitii buufadhe manda jaarratti buufadhee galgala nan eega dhufuu diddee biddeen tolfachuudhaaf. Achumaan asuman jedhu mudannoo kooti bultee absiiticha sitti naqne bukootti hin qallata jedhee tanan dhiisee ibsaan hin bultee hin ooltee mannaagashaa hin beektu. Ani as tiishariin jiraa miti kara keella warri kaan hin beektu mannaagashaadha muka torbama waan ta'eef kufi jedhan. Kaleessa jechuudha kaleessa dhageenyaan garuu dheengaddan absiitii buufadhe. Achumaan isa booda dhufuu didda ibsaan. Kaleessa sin ooltee dheengadda sin bultee jechuudha biddeen osoo toshin biddeen immoo hin qabnu dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko ittiin hin jiru ture biddeen mana keessa. Achumaanani shi jedhee kaleessa noollee waanuma ta'e hojjedhee ibsaan hin dhufti jedhee eegee dhufuu diddee hin bultee kaleessas jechuudha. Achumaanan absiitii buuseen ture nan gannaqe dhugaa dubbachuudhaaf. Maalfi guyyaa lama bulechuudha distii keessa. Kaleessa seegee isinitti nagaa hin dhufuudha. Achumaan amma immoo kun akkuma argitan itti qabsiiseen jira. Lafatti jechuudha. Amma biddeen lafatti toshuu kanidha. Guyyaa lama lafamatti qabsiisuu sana feeni eelee lafaallee qaba garuu qabsiisuma sana feechuudhaan dhuftee son abdiin eeguu dhufuu diddee ibsaan har'as nuuf hin dhufne jechuudha. Amma garuu ammaaraachina ni qabu biddeeni lafatti tolfachuudha jechuudha. Inni akkanas niin jedha. Hordoftoota koo kun amma absiitii buusuu kan jira. Na mudannoo akkasiin na mudate jechuudha. Namni absiitii buufate guyyaa lama ta'a ibsaa eeguudhaaf jechuudha. Osoon ibsaa eegu garuu ganna waan ta'eef dirqama. Kushiinaanis nama barbaachisa. Eelee lafa qabaachuunis nama barbaachisa. Nama machisa jechuudha. Amma kara ganama kara guyyaati. Nama machisa irra garuu buna dhugeera irribaadha na fakkaate. Inni akkanatti nama ammaaraachina ni qabu. Absiitii buusee biddeen tolfachuudha mitiire lafatti. Dhugaa dubbachuudha baay'een dadhabaadha garuu absiitiillee buusee nama karadhachaa jira. Nama naatoosh lafatti. Mucayyoo wayii jirti. Isheen toshanaan jetteetti. Isheen toshattee naannoo ammayyiitti buusaa jira jechuudha. Ammatti buuseeni ishii toshisiifadha jechuudha malee waaqa baay'een dadhabaa jira. Amma ji'a 8 keessa seenee jira waan ta'eef baay'een dadhabaa jechuudha. Amma haadholiin keenya warri durii dugdatti baatanii garaatti baatanii waan meeqa hojjechaa nuudhaanii miti nuti garuu maaliif akka ta'e hin beeku hin dandeenye jechuudha. Baay'ee ulfaataadhanii waan ta'e hojjetachuu waan ta'e godhachuu baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf.
Naa kanaaf jedheeni lafatti tolchuun mana xiqqoon uffata waan ta'eef nama karadheen jira siin tolchanaan jedhanii jiru. Absiitiitti naqee nama sana waamachuudhaan yeroo garaagaraa. Naa akkanan isiniin jedhaan hordoftoota keenya mandajarra ture bishaan qulqullina danfiseenii nama mandajarratti naawwannoon dafee naan dafu waan ta'eef asirratti fideechuudha lamatti asumaan laftis naa ho'aa leelee jarra godhamu. Innaa kanadha mudannoon koo kanadha warra akka kootti ibsaan sin jalaa baddee absitti guyyaa lama sin jalaa lafa bulee jiraayyuu mudannoon akkana sin mudatee beekaa. Isiniin jedhaan hordoftoota kiyya innaa badeera immoo jidduu kan akkam badeeran beekaa dhugaa dubbachuudha baay'ee viidiyoo hojjechuun hojii mana keessaa hojjedhee maal jedhee yeroon jedhu nan dadhabaa nan rafaa viidiyoo hojjechuutti wannoo ta'an jiru jechuudha. Naa kunuutika wanti lafa baay'ee ulfaataadha dhugaa. Garaadhaaf immoo gadachuu iyyuu hin danda'u. Baay'ee bakka garaa fi jilbi keessa yeroo wal tuqee baay'ee namatti ulfaata. Na akkamittiin ani garuu yeroo osoo dafnee ibsaa galfachuu baanne maal taana jedha waaqa yeroo kan gaafadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha lafatti biddeen tolchuu hin ulfaata. Naa ani immoo amma ji'a 8 ta'ee kanan jira marqaa nyaachuudhaaf ji'a tokko bichaa tafee haadha mucaa ta'uudhaaf ji'a tokko yookiin ji'a tokko wayii waan akkasitti yoo baay'ate ji'a 2 garuu ji'a 2 fixuu dhiisuus nan danda'a. Innaa akkanas niin jedhaa ji'a 2 yoo walitti jiru fakkaatu akkuma dhiigni namaa tokkoon akkuma dhiigni jarjarutti. Innaa kanas niin jedhaan hordoftoota koo like share naa godhaa akkanatti mudannoon kun na mudateen isiniin jedhaa. Son biddeen tolfatiin biddeen malee guyyaa 2 bullee ibsaa eeguutte jechuudha. Ibsaan dheengadda bokkaan akka malee roobee baradoo buusee ture kanaaf mukti isaa hin jireessanii muka 7 hojii dhugaa dubbachuudhaaf. Kanatti akkanatti mudannoon kun na mudateen isiniin jedha mudannoo kana immoo osoo isinitti nimiin darbu dhufee isinitti muukooti. Na like share godhaa. Warroon haaraa taatan subscribe godhaa. Sinin jedhaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja hordoftoota koo. Ciao sinin jedha bakka kun akkanatti naala kanaan absiitii buusee absiitiin koo amma ho'aa jira bukkootti godheen jira. Itti naqadhee dafee yeroo naa garagalee biddeen tolfachuufanii isinin jedhaa like share naa godhaa ishii yaa jechuun nama biraan naa toshaa waan ta'eef viidiyoo namatti toluu dhiisuu danda'a. Absiitii bichaan buusa biddeen nama naa toshaa waan ta'eef yeroo absiitii buusuun mudannoo kana isinitti himee dhufeen isiniin jedha.